Ayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kun qophii gaaddisaa iyyuuti. Qophii gaaddisaa iyyuu irratti har'a harmoolii lama qabsaa'ota dubartoota Oromoo jajjaalatamoodhaa fi miseensa jaarmiyaa ABO biyya alaa akkasumas qondaalota jaarmiyaa ABO biyya alaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Egaa harmee Oromoo fi Ikraam Abdallaa baga nagaadhaan dhuftanii anaa dhufun siniin jedha. Baga nagaan nu eedan galatooma. Galatooma asirratti nu afeeruu keessaniif miidiyaa walabummaa irratti nu afeeruu keessaniif guddaa galatooma isiniin jenna jaallan. Ayyee ulfaadha jaallan baga nagaan dhuftanii gaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa miidiyaa keessanii miidiyaa isin hundeeffattanii jaarmiyaan ABO biyya alaa haalaa fi rakkoo qabsoo Oromoo jabinaa fi rakkina mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru ittiin furuudhaaf kan isin sagalee keessaniin hundeeffattanidha. Irratti immoo yeroo jalqabaatiif hirmaachaa jirtu. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftaniin jedha. Egaa jaalarmee fi Oromoo fi jaal Ikraam Abdallaa guyyaa har'aa kana egaa godina Awurooppaa keessadha. Lachan keessaniyyuu qondaalota jaarmiyaa ABO biyya alaati. Jaalarmeen itti gaafatamtuu dubartoota Oromoo caayaa dubartoota Oromoo ka godina Awurooppaa akkasumas immoo itti gaafatamtuu jaarmiyaa Gurmoo Ayyaantuu Dagaa keessatti itti gaafatamtuu diinagdee jaal Ikraam itti gaafatamtuu damee jaarmiyaa ABO keessatti gurmuu jaarmiyaa ABO biyya Swiidin keessatti. Egaa yeroo dheeraadhaaf waliin turre jaallan yeroo dheeraa qabsoo waliin geggeessu turre haa ta'u immoo gara miidiyaa irratti yeroo jalqabaatiif bifa kanaan waliin dhufuu jirra. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftaniin siniin jedha. Haa ta'u mee gaafii koo jalqabaa harmee irraan eegala. Qabsoo Oromoo yeroo ammaa kana maal fakkaata? Maal keessa jira? Jireenyi qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana maal irra jira? Maal fakkaata? Jijjiiramni mul'achaa jiru jira jettee yaadda harmee waan kana duraarra jiru ture irraa jechuu kooti. Guddaa galatoomii jaalchicha gaafii kanaaf dhugaatti qabsoon bilisummaa Oromoodhaa osuma jabeessinee deemaa jirru saba bal'aa kanaaf fuune sabni bal'aan Oromoodhaa yoo rabbii keenya biraan taate ammallee gidiraadhaa fi rakkoo garuu haa ta'u malee sabni Oromoodhaa amma yeroo amma jirru kana keessatti xiqqoo dammaqinaan waan kana ifirraa arkee ji'eetiin amanaa. Maaliif qabsoon gandaaf namni bahe hin jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo gandaaf hin baane rakkoo fi gidiraa kutaa 11 Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu rakkoo tana ba'achuu dadhabanii Oromoon xurree tana nuu tattaraartee wareegama nuu kannanii gartee yoo rabbii keenya biraan taate gandaa fi kutaadhaan addan baanu jechuudhaaf warroonni xurree nuu tattaraaran dhiiga isaaniitiif ifishamaa tahanii baqanii bakka takkatti addaan hin baanu jedhanii tokkummaa itti agarsiisan gaa warra hafetti kannanii kutanii warri hafe qabsoon bilisummaa Oromoo osuma bakka irraa kaatee fi bakka itti deemtu beeku akka gandaan ta'in hubatanii deebi'anii gartee xurree isiin irraa karaa irraa meeqxe san irratti deebisuudhaaf tattaafata warri godhan jiru dandamachiisee jira je'eetiin amana akkasumatti amma fuula deebitee karaa siidhaa ka dhugaa irratti deebitee qondaalootaan hoggantootaan hayyootaa fi beeytootaan manguddoota ganamarraa eegalee ilaa aduu amma ifaajaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo tana galmaan gahuudhaaf isaanuma saniin
ammallee ifi gartee warroota murannoodhaa biqichoominaan tokkummaa qabsoon qabdu san itti amanee itti hubatee deemu waliin karaa diriiraa irratti akka deebitu abdii qabna deebisanii jiran jeetiin abdadha galatooma tokkoffaarraa qondaalota keenya miidiyaa olomaatii irratti warran dhihaachaa turan asirratti haasa'isaa turtan hundinuu warra qabsoo sanirratti yoo rabbii keenya biraan taate cichoominaan dura dhaabbannoodhaan qabsoon bilisummaa Oromoo gandaan hin qoodamtu jechuudhaan warra gartee karaa irratti deebise jeetiin amanaa galatooma jaalchicha hedduullee deebisaa kan nu dadhabuu baadhu kanuma jeetiin abdadha amma. Kabira jaal Ikraame gaheen dubartoota Oromoo qabsoo keessatti qaban keessattuu jaarmiyaa ABO keessatti sochii walabummaatiif godhan fakkeenyaaf gaheen dubartoonni qaban dubartoonni keenya gahee gurguddaa qabu kan akka keessanii dubartoonni biroollee warri jiran gaheen dubartoonni keenya qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti keessaayyuu jaarmiyaa ABO keessatti gumaacha barbaachisu wantoota barbaachisaniin hidhannoodhaan haa ta'u qaban hedduudha. Keessaayyuu jaarmiyaa ABO keessatti akkamittiin ibsitame gaheen dubartoota Oromoo? Galatoomii jaallatiyyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Harka fuudhee akkam jirtan nagaa fayyaa hordoftoonni keenya hundinuu warreen miidiyaa walabummaa hordoftan hundi keessanuu sabni Oromoo bakka jirtan hundattuu nagayni isin haa gahuu kabahaa kadhiyaa kafagoo kadhiyoo hunda keessanuu salaamtaan tiyya isin haa geessu. Isinillee warri sagantaa tana qopheessitanii asirran nu afeertanii yaada keessan ibsadhaa yaada hawaasummaa ibsaa jettanis galanni keessan bilisummaa walabummaa rabbi isinii haa godhu jechaa. Galatoomaa miidiyaan dhugatti yoo as deebinee miidiyaan walabummaa hedduu ifa calaqqisiisee lambaa dhaametti gaaza naqee ibsee ifiifis ibsatee hawaasaafis ibsee biqiltuu goggoydee bishaan jalan naqee dammeeysee jiraachisee jechuun ni dandahama. Saniifuu galatoomaa jechuun barbaadee guyyoota kana guyyaa gootota Oromoo kana sababeeffannee walitti dhufuu keenyaanis hedduun gammachuu qaba. Guyyaan kun waa hedduuf keessaa qaba. Gammachuus gaddas ni qaba. Guyyaa goototaa jechuun waan an silaa ibsuudhaan madaalamuu miti. Guyyaa qaalii, guyyaa kabaja guddaan gootota keenyaaf maluu, guyyaa gootonni keenya amantiidhaa fi biyyummaan gargar nu qooddu ja'anii bikka takkatti boolla takkatti dhumanii tunuu seenaa Oromoo keessatti gayaadha. Nu dhiisii dhaloota nu boodaatiifis gayaadha. Silaatanummaa takkittummaa tanarrattuu walii gallee jabeenya keenya haqilleensi seenne bikka feene gahuu dandeenya. Guyyaan kun guyyaa nama keessaan bannee jaallan keenya ka wareegamaniifis rabbi rahmataa godhuu fi warreen hafanis seenaan isaan haa yaadattu. Yeroo hunda seenaan onnee teenya keessa jiran qoma teenya keessa jiran ni yaadannaa seenaa isaan yaadata. Sanumaafuu guyyoota kana hangafnee har'aan tanaa waa'ee dubartootii fi gahee dubartoonni Oromoo qabanii fi biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiranii fakkeenyaaf nuti biyyoota Awurooppaa keessa jiraannaa akka gahee dubartoota Awurooppaa keessa jiraananitti bakka buuneeti asirratti dhiyaannee kanarratti dubartoonni gaheen isiidhaa waan afaan qofaan ibsamuu miti. Dubartoonni karaa hunda keessatti gahee qabdi. Goota jabeessitee mana bobbaasuu keessatti gahee dubartootaati. Qarree fi qayroo ilmaan isii qartee gabbaasuu keessatti gahee dubartootaati. Gaheen dubartoota karaa sadii mataa ifiitis qartee abbaa mana isii qartee bobbaastee maatii ifiitis qartee bobbaastee jechuudha. Saniifuu gaheen dubartoota waan if qofaaf deeggartu qofa osoo hin ta'in waan bilcheessitee gabbaastu jechuudha gaheen dubartootaati. Tana keessatti dubartoonni karaa hedduun if jaaree karaa garagaraatiin karuma isaa mijaa'u hundaan fakkeenyaaf karaa afooshoota garagaraatiin moggaafatanii akka haalli mijaa'eetti walitti dhufanii yaadota jiru wal dabarfatanii yaadota jiru burqisiifatanii seenaa dabarte wal yaadachiisuu keessatti dubartoonni gahee guddoo qabanii seenaa aadaa dhokottee baasuu keessatti yeroo hedduu sammuu dubartii keessaa waa'een aadaa sun hin baatu.
wantoota agarsiisa hunda keessatti isin aadaa fi haati qaattu ibsatuu dafeeti haasoo keessatti waa'ee aadaa isii dubbatuu dafeeti dubartoonni saniifuu gaheen dubartoota waan laayyoo miti sanumaafuu dubartoonni Awurooppaa hedduu jabaatanii hedduu cimanii hanqa duraanii daran takka dachaa meeqa akkana nama argutti cimanii deemu jiranii fakkeenyaaf amma namnummaan bahee kophaa jiru hin jiru namuu walitti hidhameetiti Hayo jette sa'adii damee afur keessatti gurra tokko waa dhaga'anii afaan tokkoon dubbatanii ani kunuu dubartoota keessatti jijjiirama guddaa jeeti yaada haala kanaan itti fufuu qabanii dubartoonni ciminsi ammallee nuuf hafaa as geenye garuu ammas nuuf hafaa kanuu hafe kana keessatti wal odeeffannee rakkoo jirtuun kara jiru hundaan odeeffannoo gaariidhaan karaa gaariidhaan miidiyaa walabaa Oromiyaa biras dhaabbannee deeggarsa isaa yaadaa fi dandeettii waan qabnu hundarratti hirmaannee dhokannee qofa jiraatu miti baanee dandeettii qabnu ibsatuuf rakkoo hawaasaa ibsuuf seenaa teenya calaqqisuuf aadaa teenya calaqqisuuf wantoota nu barbaachisu kanurraa eegamu hunda ibsuudhaaf if qopheessuu ta'uu qabna yeroo hunda dammaynee jiraatuu qabna yeroo hunda duuba teenyee goota qofa achi dhiiboo osoo hin ta'in nutummaanu goota ta'uu keenya irratti amannee achi baanee gootummaadhaan saba keenya bira dhaabbannee dura dhaabbannee mul'atuu qabna jeetii yaada galatoonni xumuradhee jira. Guddoo ulfaadho Jaalikiraam dubartoonni godina Awurooppaa akka gaariitti wal ijaaranii jiru. Anillee argeera bakka isin jirtanitti armeetti nufa guddoo ulfaadhu yaada haalaan bareedaadhaa fi barbaachisaadha kanatti jajjabina fi cimina keessan nu himte. Mee dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa isaanii guddisuudhaaf hirmaannaa isaanii waan amma jiran caalaa guddisuudhaaf armee rakkinoota akkamii wajjin wal'aansoo wal qabu rakkina akkamii isaan rakkisa akkamitti immoo furmaanni isaa argamuu danda'a fakkeenyaaf dubartoonni yeroo baay'ee dubartoonni sadarkaa mana keessatti daa'imman wajjin waan adda addaatiin wal qabatu waa hedduutu harkaa isaan qaba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal'aansoo wal qabaa jiru jechuudha hirmaannaan isaanii guddatee sadarkaa adda addaatti akkuma dhiiraa adda addaatti baay'een isaanii socho'aan turre kana dura amma garuu akka gaariitti akka jirtanan quba qaba rakkinoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka isaanis hirmaannaan dubartoota akka dabaluuf akka guddatuuf rakkinoota akkamiitu isaan wajjin wal'aansoo wal qaba rakkina kana immoo akkamittiin irra aanuu danda'u. Wallahi galatoomi dubartiin yeroo hundaahu karaa qabsoo bilisummaa Oromootitti bu'uura yeroo keenya biraan taate lafee wirtuu dugdaati jedheetiin amanaa haa ta'u garuu immoo rakkinni biyya baqattummaa keessattii fi biyya keessattiihu dubartoota jilbiibbachiisu silaa hedduudhaatu jira. Jilbiibbachiisuu hin dandeenye dubartoonni ittuma jabaatee rakkoota isaa tana keessaa tarkaanfachuudhaaf namni yoo ni rakkate malee beeyta qabsuma tanaahu laayyotti wanni waan laaftutti ilaala. Lakkuma rakkoon biyya baqattummaatii fi wanni keessatti itti jabaattuuni itti dhagayamti jechuudha. Namni tokko biyya namaa keessa jiru biyya namaa keessatti harka biitti namaatu hagamta akka bilisummaa isiin qabduu fi maaltu bilisoomse kajuu. Namu ifin dubbatee gadi ilaalee fakkeenya fudhatee irratti yoo rabbii keenya biraan taate gumgumanii walitti dhufanii fakkeenya fudhatanii rakkoo fi gartee dukkana duraan jirtu gubbaa maranii darbanii fakkeenya meeqa yeroo biyya baqattummaa keessatti arkan biyya namaa baqattummaa san keessatti fakkeenya fudhatanii hedduu dammaqinaan namni keenya wal jaaree walitti dhihaatee walitti siqee akka gartee qabsoon tun galma geessuuf taataafata guddaarra jiran dubartoonni walitti dhufuudhaan akkanumatti immoo akkuma agartan sanii bakka meeqatti jajjaaramee jira haa ta'u malee wanni silaa isaan burjaajeessulleen hedduutu jira. Ni burjaajeessan tokkoffaa dubartoonni keenya
yooni biifi takkitti gurra banatee takkitti kasi ol godhatee arkee wanni gaddeebisuu danda'u hin jirtu. Rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtu garuu hogguu dhagahuun hogguu sani hogguun namni if jibbee makuma ifeetuu jibbu. Wanni kuni duraan dursee nurraa wanni dhaabbachuu qabu qabsoo Oromoo murni gizee hunda qabsoo bilisummaa Oromoodhaa burjaajeessu kun nurraa gadi dhaabbachuu qabu. Maaliif jennaan xiqqeenya keenya ol guddisaa jirru qabsoo tanatti leenjisaa jirru nurraa burjaajeessa waan ta'eef. Wanni kanaa kun nuufillee hin tolu waan hin fakkaanne qabsoo bilisummaa Oromoo duraan dhufu amma nuti ni waamee qabu dandeenye qabsoo tana keessatti ni beeyna. Garuu immoo warroonni murna kanaa wajjiniinis gattaa'ee waan taateellee akka nuti gubanne kana gubateen arkinu yeroo ni biibi arku haga takka nuti gubanne hagam takka laffa'anii hagam takka gubanne akkuma gubanne harka keenya goosha kaayyannaa beeknu maaliif jenne waraana keenya kadirreerra jiru kanaaf jecha dhaloota nu ulguddichaa jiru kana jecha dhaloonni ammaa ka dhalate ani Oromoodha jee qoma dhiibaa deemu kanaaf jecha hogguuni biibi gubanne harka keenya suuta goosha kaayyanne akka gartee dhaloonni xiqqaan ol guddatu kun gubaatii tan arkee ibboo dandeebine akka guddummaanuu kadammaqaa jiru kuni arkee ibboodatti hin butamne kana gochaa jirra garuu wanni ani duraan dursee dhaammadhu akkaataa itti furmaanni jabaatee itti argamuu danda'u murni fiidduun nurraa gadi dhaabbachuudha nuti qabsoo tanarra. Qabsoon bilisummaa Oromoo bikka irraa kaate qabdi, bikkatti deemtu qabdi, galman geenye. Ilaa aduu amma rakkoo fi gidiraa sabni keenya keessa jira. Biyya ambaatitti ka gidiraa keessa jiru saba Oromooti. Biyya keessatti ka gidiraa keessa jiru saba Oromoodhaati. Sabni biraa lafa teenya san irratti qabeenya Oromootiin jiraate Oromoon biraa rakkatee biraa dhumaa jira. Tana hunda keessaa namni keenya ija banatee akkaan biifi ifirraan arkine rakkoodhaan mataa gadi qabaa jiran. Rakkoodhaa fi gidiraa fi walafaan bu'iinsa gizee hunda olola miidiyaa irratti oofaa jiran kana jibbaa fi gartee olola miidiyaa irraan dhufan kana murni kun nurraa gadi dhaabuu qaban. Duraan dursanii nurraa gadi dhaabuu qaban ani. Wanni furmaata tahaa rakkoo yoo jiraatte miidiyaa irraan dhufuu dhabuudha. Uummanni Oromoodhaa gurguddaan qabaa beeku ayyoonni beeytoonni furmaata wanni inni ta'u rakkoo yoo dhufte dhugaadha. Namni ilkeenii fi afaan wal dhawanii nama wajjin laacelloo qabu waliin kufataa keessatti dhumuu qabdi. Miidiyaa irraan dhufuu dhabuudha. Akkuma obsinee deemu jirrutti obsanii deemuu qabanii duraan dursee hawwanni itti himu murna olola miidiyaa irraan dhufu yoo nurraa gadi dhaabbate qabsoon bilisummaa Oromoo furmaata harkattee galma geessi jeetiin amanaa galatoon. Ayye ulfaadhu jaalarme ammas gaafiin kun sillachanii fuyyuudha kanan sin gaafadhu gaafii tokko jaalarmee fi jaaligraam muuxannoon dhuunfaa keessan keessatti qabsoo kana keessatti akka qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamtan yookaan immoo qabsoo kana deeggartan qabsoo kana ijaartan taasisu maaltu sin kakaase yeroo akkamii jalqabdan maaltu sin kakaaseme qabsoodhuma bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf akka kanaan fuuldura guutanii iddoo adda addaatti gargaaruudhaaf yoom jalqabdan maaltu sin kakaaseme jaaligraam irraan jalqaba. Galatoomii carraa lamadaanaa kan nu feetiif. Teetii dhaqijee nu erge osoo hin tahin waan dhaalmaa warra keenyarraa dhaallee asiin geenye. Dhaalmaa haadhaa fi abbaa keenyarraa dhaalle. Akaakolee keenyarraa dhaalle Oromummaa. Karaa qabsootti dhufuudhaaf immoo roorroo saba keenyaa, dubartii akka teenyaa, daa'imman akka ilmaan keenyaa kabikka meeqatti gudeedamuu argina. Ijoollee barattee barumsa isaanii abbaan lafa deemee kophee malee lafa deemee lafa qotee barsiisee haati biddeena mana namaa buustee uffata namaa miiccitee rakkattee barsiistee boruun itti hafuura baafadha jettu karatti qacalee kutan. Tana argina, tana argaa guddanne. Roorroo saba keenyaa kana dadhabuutu ijoollummaarraa eegallee waan dandeenyuun tattaafataa akkamitti haala saba keenyaa kana ibsuu dandeenya. Mee biyya keessa teenyee yoo maal godhuu dandeenya?
ilaa biyya baqaa keessatti haala kamiin gargaaruu dandeenya hanga dandeenyutti walitti dhufnee waan qabnuun yaadaan gargaaraa as geenya jechuudha. Saniifuu qabsoon nuti waan namni kana godhi jee nutti kanneen osoo hin ta'in waan uumamaa fi dhaalaan arganne jechuudha. San biraan deebii qabsoon akka yaadatti qabsoon uummata Oromoodhaa wanni gufachiisuu jiru akkuma harmeen tiyya dura jette kanatti wantoota muuroota waan hin taane kana uumee saba keenya kana burjaajeessee namni dhageettiidhaan dur an Oromoo jettee beekuun yeroo dheertu fudhata. An Oromoo fi hin je'inu bu'aa bahii guddaa barbaachisa. San biraan deebii maqaan Oromoo kun daldala tahee biyya keessattis itti fayyadamanii akka daldalatti osoo jiraataniini osoo beekanii warri muuxannoo siyaasaa qabanis rakkoo tana gad deebi'anii keessaan mari'atuun hanqattee qilleensarratti baasuunis hedduu dogongoraa. Sabni keenya sabni Oromoo wanni nuti deemnuuf ulaan takkittiidha. Wanni nu baase roorroon takka. Roorroon teenya takkitti dhibdeen teenya takka. Wallaansa keenyas tokkichuma. Wanni nu barbaachisu wallaansa dhibee keenyaa san kara hundaanuu walitti finnu dawaan tokkichuma taa'u kara hundaanuu walitti finne. Wanni nu wallaanu sanuma. Wallaansa keenya kana barbaaduuf karaa namuu haruma isaa laafteen walitti fidatee wallaanamuu irratti tattaaffii godhuudha malee saba keenya burjaajeessanii namni muuxannoo hin qabne ni burjaajawaa hamileetu nama cabaa qalbiin nama cabaa muuroonni akkanatti waan akkanaa oofan kunis nurraa dhaabbatanii nuti saba tokko nuti dhiiga tokko ilmaan Oromooti kaayyoodhaaf baanee lafeen uummata Oromoo tadabartee sun nu waraanti boru nu gaafatti. Diini ilmaan Oromoo kadabree sun kadhangala'ee ila arrallee dhangala'u jiru sun galaana ta'een nu nyaata. Ifirratti haqa Oromummaa sodaatu Rabbi sodaatanii dhugaa jirtuun sobni karaa naman dabarsu. Arrasi dabarsa malee borus hin deebisu. Wanni ittiin jiraatu dhugaa irratti buluudha. Namni dhugaan deemu abadan bikka fedhe ni gahuu danda'a. Yaanni isaatis galma gahaa fi wal tuffatu biyyummaa wal qoodu gosa wal hambisuun kunnurraa haa dhaabbatu. Nuti Oromoodha. Oromummaadhaan qabsoofne Oromummaadhaan deemu jirra. Wanni nuti barbaannu bilisummaa teenya sabni keenya hin dhumini. Dubartiin teenya hin gudeedamini. Abbaan ilma isaa hin dhabini. Abbaan ilma isaa haa ergatu. Haati ilma isaa haa ergattu. Kabarate bikka haa gahu. Qotate oomisha gaarii haa argatu. Daldalate daldala gaariin haa jiraatu. Nagee nuu kannaadha malee nuti mootummaa biyyarraa illee waan biraa nuu kannii jennee wanni gaafanne hin jiru. Nagee dhabne biyya teenya keessatti nageetu dhabame. Namni waliin jiraatu walitti haasa'u namni wal amantii dhabe. Nu jidduutti waa hedduu danda'arame. Saniifuu sabni keenya waa hedduutu irraa eegama. Waliigalteedhaan tokkummaadhaan wanni haasawaa fi jetteen isin burjaajessinii saba kiyya. Jabaadhaa namni kaayyoodhaaf bahe bu'aa bahii guddaa barbaachisa. Namni tokko bilisummaa jechuun waan laaftuu miti. Nama biyyaa bahetu waa'ee bilisummaa tana heddullee keessa arguu danda'a. Namni sabni bilisummaa hin qabne fokkotaadha, wallaalaadha, hamaadha. Wanni hundi maqaan hundi isaan yaamama. Yoo ati bilisummaa qabaatte namni sirra bareedaan jiru, namni sirra gaariin jiru, namni sirra waa beekus hin jiru. Nama saba bilisummaa hin qabne namni hin dhaggeeffatu. Hawaasni gurran kannuuf biyyoonni takkas rakkoo ta'e ibsatuudhaaf saba gabrummaarra jiru namni dhaggeeffatu hin jiru. Saniifuu walii gallee walii tumsinee walitti tumsuu miti waliin tumsinee kaayyoo teenya galmaan haa gahannu. Yeroon deemte irraa dee'oofne jirra. Jaallannu dura warree arra ilaa arraa qabsootti daddabanii umrii isaanii fixatan hedduutu jira. Arra nutilleen duubaan itti dhufne sanumaafuu odoo as biran kunne walii galteen seenaa teenya tan asumarratti dhaabne bilisummaadhaatti karaa kamiin bilisummaa teenya gonfanna. Rakkoo walootiin burjaaja'u miti. Rakkoo kaayyoo teenya irratti xiyyeeffannee waliin tabba bahuu qabnaa jeetiin yaada yoon dogongoras nuuf oolche. Ulfaadhu dhugaatti akka gaariitti irraa nu himte jaal armee atillee waanuma kana yoo rasii deebi'ee fakkeenyaaf muuxannoo dhuunfaa keessanii kan mooraa qabsoo keessatti akkaataa maaltu gara qabsoo Oromootti si fide har'a bu'aa bahee hedduu keessa darbuu jirta. Bakka dadhabaatti naftu, bakka qabsootti naftu, bakka hawaasaatti naftu, iddoo hundatti ceca'uu jirta. Maaltu gara kanatti akka dhuftu si taasise? Maaltu si kakaase? Akkuma nama tokkotti.
akka nama tokkootti galatooma jaalchicha jaarraa naa kannuu keetii fi ani wanni na kakaasee ani jireenya kiyya keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo tana ittumaan if baree haatti if baruu malee hedduu onneen tiyya ila aduu arraa madaadha haadhaa fi abbaan itti dhabee haadhaa fi abbaa fi jireenya itti dhabne lafaa fi lafee itti dhabne sanumarraanii qabsan ji'eetillee lafa sanirraa illee godaaneetiin ture godaanee irraa qabsachuu hin dandeenye wanni na duraa mul'atu ila aduu amma yooni biibiin haadha namaa laalu waa yaadaatiin na dhagayama haadha tiyya na dhaltee guyyaa sadiitti amaarri na gubbatti ajjeese natti dhagayamti hogguun haadha namaa laalu guyyaa takka silaan ergatte hin jaa natti dhagayamti haaree natti deebiti yeroo hunda bakka haadha tiyyaa xanaanii haareetti natti deebiti rakkoo meeqani dabarre keessahii yoonni obsajee nan obsisiistu bakka haadhaa tanaa nan obsisiifne yoo uma qabsoon bilisummaa Oromoo galma geessee sabni Oromoodhaa kuni rakkoo fi haadhaa fi abbaa dhabummaan ani keessa dabre san jalaa xiqqeenyi amma deemu kuni bahee haatinii fi abbaan ilmoo isaanii ergatanii ilmoon haadhaa fi abbaaf ergamti qabeenyi isaan qaban qabeenyi abbaadhaa ta'a Oromoon dalaguu malee hin nyaattu wanni humna isiidha ni dalagan humna isaanii namaa qaba diinaa qaba humna isaanii kanuma kadama dalagatan qabeenyuma isaanii kana qabaachuu dadhabde Oromoon maali biibiin qabaachuu hin dandeenye waan kanaa qabaa jedhee kan gartee dubbatu akkuma agartanii nikkitimama jiraachuu hin danda'u lafa isaatirra jiraachuu hin danda'u Oromoon faamiliin lubbuu qabdu tan silaa ijoon ija qabdu yoo isiin ol guddattee waan Oromoo kana keessaa calaqqisaa karumatti nyaadhamti meeqaatamtu nu biraa nyaadhame lafti dirree asaftee diinaan booji'amte lafeen sanuma qabeenyi isaan qaban sanuma wallahi waan hin jee ibsuun qabu takketti na duraan battu ilaa aduu ammaa eegam bultii ijaarayis natti hin tolle jireenya gidiraa fi gadaloo kana keessatti abbaan ijoollee tiyyaatillee rakkinuma kanuma keessa dabre akkanumatti innilleen yoo rabbii keenya biraan taate harka namaatiin kute qabeenyuma ifii qaban irratti kan wajji dhalatan biyya gadhiisanii biyyarraa ba'an jechuudha. Lafaa fi lafti isaan qaban qabeenyi isaanii diinaatu qaba. Takka Amaaraa qaba takka Somaalee qaba. Lammiin Oromoo taatee dhalatte takka waan siidhaa qabaachuu hin dandeessu biyya san keessatti waan si ajaa'ibsiisu. Yooni biibi kana gaggodhannee laalle ilmoon haadhasii qabaachuu hin dandeessu haati ilmoosii qabaachuu hin dandeessu qabeenya bira kuttee. Jireenya kanarraa wanni haadhaa fi ilmoo waalidkaa fi ilmoo gahu hin jiru. Tanaatu ilaa aduu amma gubaatii meeqa keessatti illee wanni ni irraanfannee ani liqimsee yeroo hunda lakki qabsoon namaanii miti sabaafi je'ee wanni ni irra kutu hogguunii fi wanni fakkaannee fi gartee namni hin fakkaanne waa maleedhaan waan silaa simu abdii si murachiisuun si afaan dhufu nin dabarsa tanaan nin dabarsa maaliif qabsoon ta sababa bal'aa kana hundaatiitu akka jirtutti Oromoon gidiraa san keessa jirti. Ani guddadhee bultii ijaaree ilmaan horee narraa nafne wanni san amma dure ammallee gubaatiin san anumatti ta'isi maaliif umaa qabaachuu hin dandeenye biyya namaa keessatti biitti namaa biyya namaati. Haga beete yoo jira lafaa fi lafee ifiidhaati. San hunda dhabanii baqataa taanee irraa bacaanee jirraa jechuudha akkasitti dhabnee bakka itti awwaalamanii fi gargar lafa isaanitti awwaalamanii fi bakka isaan bahan dhabnee jechuudha itti dhabnee waalitti ka'a. Hiriyoottan keenya akkasumatti ilaa aduu irraa hafte
yoo takkaa Somaalee himattee takkaa Amaara himattuma jiraachuu dandeessi malee taan Oromoo jettee himattee jiraachuu hin dandeessu lafa sanirra. Maaltuutu tanaan dhufe tana duuba gabrummaa tana jala ciisanii ifirra qabu osoo hin taane fincilanii falmachuudhaatu furmaataa hajanneeti ilaa aduu amma itti ifaajaa jirra jechuudha. Dhalootaan dhalootatti akka walitti dabru wanni kun. Yoo nuti dhumnallee dhaloonni nu boodaan dhufu akka dhaalu. Maaliif guddattee ilmaan Oromoodhaa akka jiranitti haadhaa fi abbaa dhaba guddachaa jira ka guddatu. Saniifuu an bakkattoota naatu itti na fide na irraanfachiisuu dadhabe silaa akka namaatiin niin irraanfadhaa. Akka kiyyaa laalaa narraa ibidda narraa hin dhaamne gisee hunda narraa shidamu. Galatoon. Ayye ulfaadhu warme dhugaatti namatti dhaga'ama laalaa qaba laalaa guddaa wanti diinni namarratti godhate ammas gaa duris otuma waan kana sirnaan qajeelfachuu dadhabnee rakkannuudha ammallee wanta akkasii bal'inaan akka deemaa jiru yeroo adda addaatti madaan keessayyuu Abashaa fi Amaarri uummata Oromoo irratti Somaaleen godhaa turteen lafa keenyaaf qabeenya keenyaaf biyya keenya birmadummaa keenya nurraa fudhachuudhaaf waan hedduutu godhamu ture kana keessatti kan lammii dhabee kan gosa dhabee kan ilmoo dhabee kan abbaa dhabee kan haadha dhabee akka harmeefaa ni jira egaa haadhaaf abbaa dhabuun abbaa manaatti dhabuun qabsoo kanarratti hedduu nama dhukkubsaa kana immoo duubaa yoomiyyuu nama deebisuu kan hin dandeenye yeroo dheeraadhaaf itti deemanii wanta ittuma jirama. Kanumaan bira darbina yeroo biraa bal'inaan dhimmoota kanarratti walitti deebinee irraa mari'achuu dandeenya harme. Ikraame gootuun fakkeenyaaf guyyaan gootota Oromoo Irbuu Shinniggaatiin wal qabate guyyaan itti Irbuu Shinnigaa maal akka ta'e hundumti keenyaa ni beekna. Amantaadhaan kutaadhaan gargar hin baanuu jedhanii boolla tokkotti gootonni Oromoo walii wareegaman. Sanarraa ka'eet hogganoonni adda bilisummaa Oromoo namoonni 11 moo 10 ta'an guyyaa tokkotti jila bobba'anii Shinniggatti gammoojjii Shinniggatti walii wareegaman. Irbuu Shinnigaa jedhanii achumarraa ka'eet adda bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa jedhee labsee jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf guyyaan gootota Oromoo kabajamuutti jira. Guyyaan gootota Oromoo eebilli 15 fuuldura keenya jira. Nus akka jaarmee ABO'tti iddoo adda addaatti kabajuudhaaf qophiitti jirra. Lafarratti Yemen irratti galmi qabamee qilleensaan garee Imoo gareen jaarmee ABO biyya alaa godinaalee hunda keessa kabajuudhaaf gaafa 15 gaafa 17 gaafa 20tti sagantaaleen akkasanaa jijjiiru. Guyyaa gootota Oromoo kabaju kanarratti yaanni keessan maali? Yaannati qabdu maali? Akkamitti ibsitaati gootummaa? Maal jettee ibsita? Maaliif namni saba isaatiif dhaabbate, namni saba isaaf lubbuu kenne, namni immoo yoomiyyuu daddaaqama dhiisee qabsoo Oromootti deemu gootummaan siif maali? Akkamittiin ibsita guyyaa goototaa kana dhaamsi sin qabdan immoo maali ka jedhudha. Fayyaa ta'e. Galatoomii jaalakiyyu gootummaa jechuun duraan dursee guyyaa goototaa kana sababeeffannee walitti dhufnee jira. Eegalli isaarra jirra. Guyyaan kun akkuma ati jettetti iddoo adda addaatti ganaa kabajamaa ganaa adeemsifama. Kun waan gaariidha. Adeemsisuu guyyaan goototaa jechuun waan hedduu ummata Oromoo birattis kabaja namattis godhu. Warreen seenaa kana nuu saraaranii dabran keessattis seenaa guddaa qaba guyyaan kun. Guyyaa hin irraanfatamne. Guyyaan kun wantoota ciccimoo uummanni Oromoo keessa jiru akka yaadannoo nu taasisa. Hiikkaan guyyoota goototaa kun wareegama goototaa kabajuu, seenaa darbee yaadatuu fi wal yaadachiisuu keessatti hammatama. Dhaloota haaroo kakaasuu yookaan if yaadachiisuu, beeksisuu, seenaa gootota dabranii kana maal akka ta'e ibsuufidha. Tokkummaa fi jabeenya uummataa cimsuu keessatti argama. Gootota jechuun wanni tokko goota wanni jedhamu fakkeenyaaf amma leenci
gootaa jaama yeroo hunda leencummaan isaadha hin jijjiiramu maaliif hin jijjiiramne argadde jeera qanyaateen galu beelee jee fuula guureen jiraatu saniifuu akkuma leencummaa isaa san eeggateetiti maqaan isaa yeroo fedhe du'ullee barreeffaan jaani bal leencaa du'e leenca du'aa jaan malee reeffa jaanii maqaa fakkotaan yaaman saniifuu gootummaa jechuun akka leencaa sanii eeggamuu barbaachisa gootummaan anarraan tan ol kee afaanin beekaa takkaa saba waa'ee saba kiyyaatiin beekaani goota jechuu miti goota jechuun kaayyoo fi akeeka qaba gootummaa keessan irratti cichoomina si barbaachisa irratti dhugummaadhaan amantummaa si barbaachisa itti amanuu si barbaachisa ati goota ta'uu keessan gootonni warreen dabranis warreen lubbuun jirus gootonni warreen dirree qabsottis bahee lolee lolchiisee injifatee dubartootas tahee warroota dhiiraa ta'es goota warri seenaan isaan haa yaadattu akka Elemoo Qiltuu Taaddasaa Birruu Maammoo Muzammil gootonni akkana taakka warqituu kan maqaan isaanii dhahameen dhumne Raggaatuu Urjii ati gaa kam himamee akka dhiifamuu dhokatee jiruu fi kadirreerra jiru kadu'e ka jiru maaliif gootummaa yaamaman abadan isaan dulloomanis miskiinawanis gootummaan isaanii bitti jirti waliin hin deemtu jechuudha hiyyummaan isaanii gootummaa irraan fuutu dhibdee isaaniitiin gootummaan isaanii jijjiiramtu rakkoo keessa jiraataniif arra duroomaniifis gootummaan isaanii hin daamtu hin jijjiiramtu gootummaan gootummaadha wantoota kannaati ifitti amantummaadha gootummaa jechuun namni tokko ani goota jechuun ani ifitti amane saba kiyyaaf dhaabbatuudhaaf du'aa fi jiruudhaaf murteesseetiin jira jechuudha goota jechuun ammoo lakki an goota asiin jireenya kiyya qofaatu na afataa kun gujee naa mijjaa'ettiin saba kiyyaa bira dhaabbadda jechuunis gootummaa naman taasisu gootummaa jechuun akeekaa fi kaayyoo tanteet irratti cichi saba kan kee kana dhugoomsi rakkoo saba kan keetii olola irratti deemu irraa ittisi hanqa dandeessutti ammoo karaa isa karaa sii mijjaa'utti gargaari atis karaa dandeessuu gargaartu qofatti miti hawaasa keessis itti ibsiif dhaloota ol dhufuufis bar gootummaan akkana seenaan arra warri kaanii deeman kun akka afaan qofatti nafne himannaa qofatti akka namne hojiinis akka agarsiisnu yoo waliin tokko taane yoo wal jabeessanne kana gootummaa kana dhugoomsuu dandeenya gootummaa kana akka seenaan isaaniidha galma geessu godhuudhaa fi waliigaltee nu barbaachisa cimoominaa fi cichoomina nu barbaachisa ja'anii hawaasa ifiitis keessa gabbu'anii ibsuufiinis hedduu gaariidha gootummaa jechuun kannaadha dandeettiidha itti jabaatuudha maqaa oromummaa keessatti gootummaan waan kalubbuun jiruu fi kalubbuun jirrellee ni ilaallata dubartoota hin jedhu shamarranii qarroo fi qeyree hin jedhu yoo duute seenaan tanteen duune wanni jaaniif gootummaan keessun hafee jira saniifuu gootummaan keenya kun akka maqaa qofa hafeenurraa maqaa qofa ta'eenurraa nafne akka gootummaa keenya kana dhugaadhaan mul'isnee seenaa keessattis galmeessinee galmeessan nutii fi dubbisan nutti itti jabaatuu nu barbaachisaan jedha. Ayye guddoo ulfaadhu galatoomi gaafuma kana wal fakkaatu narmeedhaaf qaba akka gaariitti nu ibsite goonni leencaa jette leenci rakkadhe jedhee raqan nyaatu dhabe jedhee fuulan guuru waan godhu hundumaanii godha leenci gootaa jette fayyaa ta'e jaalarme jaarmiyaan keenya abaaboo biyyaala erga hundeeffame waggoota 3-4 nun immoo haala amma keessa jiru irratti miidiyaa walabummaa oromiyaa hundeeffanne jaarmiyaa dhiibamee miseensonni isaa dhiibaman lakkii nuti jaarmiyaa keenya dhiibnee sayyuu hin deemnu jennee godinaalee hunda keessatti warri wal fakkaannu wajjin gurmoofnee hojii hojjechuu jirra kumaatamaan kan lakkaa'amu iddoo hundattiyyuu jaarmiyaa guddaa parsantii olaanaa jaarmiyaa abaaboo keessaa miseensonni gar tokkotti dhufanii wajjin jirra hojii hojjechuu jirra waraana bilisummaa oromoo galaa isaanii barbaachisu kaleessas dheengaddas har'as namni nu dhoorku hin jiru waraana bilisummaa oromoo gargaaruun dirqama keenya mirga keenya otoo hin taane dirqama keenya waraanni bilisummaa oromoo nuuf jechadha kan gadi ba'ee wareegamaatti jiru
woboo gargaaruuf eeyyama namaan hin gaafachiisu. Woboo gargaaruun dirqama keenya. Woboon ilmaan keenya, woboon obbolaa keenya, woboon kaayyoof akeeka keenya baatanii deemaa jiru. Beelofne jedhanii harka diinatti hin kennatan. Dheebonne jedhanii harka diinatti hin kennatan. Garuu waraanni keenya akka inni beela'eef dheebotuuf galaa dhabuuf mooraa qabsoo Oromoo keessaa diigamsi ati dura irra deddeebitaa kaasaa turte sun murni mooraa qabsoo Oromoo honsuudhaaf deemuu bifa sanaatti deemuu jira. Rakkoof nagaa furuu dadhabee. Eebila 15 ilaalchise jaarmiyaan ABO gumaacha waraana bilisummaa Oromootiif gochuu jira. Akkamittiin qophaa'uu jirtu? Akkamittiin waraana bilisummaa Oromoo gargaaramuudhaaf deemama? Kanarratti fi kanaan wal qabatee waa'ee guyyaa goototaa Irbuu Shinniggaatiin wal qabsiistee dhaamsi nuuf dabarsitu yoo jiraate. Galatoome jaalchaa wallahi qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma ati baantu murnoota takkaan butamee yoo rabbii keenya biraan taate akkaanii fi gartee dirreen qabsoodhaa san waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu qaalii kannanii maaliin siin ja'a jireenya isaanii guutuu saba kanaaf wanni lubbuu caalu hin jiru beeka. Wanni lubbuu tana caalu addunyaa tanarratti hin jiru. Namni lubbuu tana sii kanne maal godhuufii qabda? Namni bakka takkitti tana namni gadi laale waa wal naman gaafachiisu. Garuu immoo nama lubbuu qaalii sii kannee saba bal'aa kanaaf kannee deemu galaa isaa nama karaa dhaabbatee galaa isaa kana muru hoo dhiiroo abaalleen isaa maal tahaa? Namni kun maaliif deema? Hagam takka diinummaa saba kanaaf qaba yoo tilmaame wal naman gaafachiiftu. Garuu waraanni bilisummaa Oromoodha. Namni dhugaadhaan gootummaa akkuma obboleettiin tiyya jette Jaalikiraam. Namni gootummaa dhugaa san isa keessaa calaqqiftu waan takkallee waan nama gaafatus hin qabu. Bakka irraa ka'e beekaa bakka itti deemu beekaa waan ta'eef dirqama waraanni bilisummaa Oromoo kun dirqama inni fudhatee deemu san ani maaltu fudhachuu na kute je'ee wal gaafataa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu jijjiirraa hin qabne ijoolleen kichuun xixiqqoon san akkuma jirutti beekta ammas waraanni bilisummaa Oromoo kun guutuma isaanii wanni dirree sanii lolu wanni sabaaf dhaabbatu silaa ijoollee kichuu biyya bulchuu taatu arratan yoo rabbii keenya biraan taate jaalalti sabaatii fi qorqalbii isaanii wanni guute hayyummaa fi beekumsaa fi barnoota fixanii warra silaa digrii fi dippiloomaan biyya bulchuu jechuudha. Duuba kana bira kutee yoo rabbii keenya biraan taate isaan sanuuhu hujii haati isaanii barsiiftee achiin geesse san lafatti dhiisanii saba kanaaf wareegama kan nu qabna lafa bilisummaan qabne keessatti hojjennee maal finna osoo sabni keenya rakkoo fi gidiraa tana keessa jiru jedhanii lubbuu qaalii san kannaa jiranii akkasuma gaa nulleen sabni Oromoodha kan gartee ija qabu kan qalbii qabu ifi yoo rabbii keenya biraan taate kan gartee qabsoon bilisummaa Oromoo bakka isiin irraa kaate beeku waan isiin bocamteef beeku tilmaamanii fageessanii ilaalanii yoo rabbii keenya biraan taate ijoollee san bira dhaabbachuudhaaf qophii bareedduu guyyaa gootootaa kanarratti nulleen qophii tumurree jirra bira dhaabbannee gargaaruudhaaf gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf akkuma atuu jette tikeeta nu barbaachisu. Namni beekumsa gaafa nu hin jiru. Maaliif qabsoon bilisummaa Oromoo isaanuu ifirratti hirkannoon qabsaawaa jiranii nulleen akkasuma ifirratti hirkannoodhaan akka dandeenyutti yaadaa fi qabeenyaan bira dhaabbannaa jechuudha ilmaan keenya. Ilmaan keenya, obboleeyyan keenya, abboottii teenya. Saniifuu
haqaaf bahan dhugaaf lolaa jiran waan namni mudni sireerra bulee gurba nyaata adda addaa guyyaa kana jijjiirratee siree adda addaa jijjiirratee jireenya bareedaa jiraachaa jiru asii wal afaan akka kubbaa miilaa wal afaan deddeebisu kanaa miti jechuu barbaadeeti qabsoon bilisummaa Oromoo yoo tilmaaman fageenyatti waa laalan bakka waan irratti bocamte qabdi. Soo sangalman geenye madure namni gadi fageenyaan halaaluu danda'u ni ilaalanii beeka. Karaan dhugaadhaa karaan bilisummaa Oromoodhaa gartee adda bilisummaa Oromoo bira galmaan gahu qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahu kamijee namni tilmaamee ni beeka. Nuti tokkummaa keenya jabeeffannee olollinis mataa nu gadi hin qabachiifne arrabsoon mataa nu gadi hin qabachiifne maaliif nama ga'a. Namaa siin jee malee qabsoon siin hin jenne qabsoon irrallee bosona jirti waan taateef waan bosona seenaniif san sabni Oromoo hin arkanne waan taateef jeenummaadhaan hayyummaa qabuun namu beekumsa qabaniin bira dhaabbachuun dirqama akkasuma jaarmayaan biyya alaa warroonni jechuullee danda'u maqaa fadhanii nu haa amani nu qophii xumurree jirra waraana keenya bira dhaabbachuudhaaf dirree qabsoo bilisummaa Oromoo namuu nuun tilmaamu qabsoo namuu nutti hin himu saniifuu qophii bareedaa yoo rabbiin umriin nu eeyde halkan edanaatu amata waraana keenyaa wajjiniin akkuma gartee jaallan kalee dabran nuti gandaan hin baane amantiin hin baane kutaadhaaf hin baane Oromoo jennee baane ganda himannee hin gallu nu fixan waliin nu fixa nu dhiiftan waliin nu dhiisaa jedhanii bakka takka wareegamanii bakka takkatti baqanii yaa'anii jiranii santiitu fakkeenya nuu taha nuti yoo dubbanne santu fuul keenya dura jira an akka mataa kiyyaatitti yoo niin dubbadha jee qabsoo tana laalaa mana keessaa tan gartee faamilii dhabuu irra dhaabbadhee yoon fakkeenyaan fudhadhe juu fakkeenya santu na dura ta'a. Garuu namni fakkeenyaaf waan kana qabu bakkummaan inni irraa itti sosochoo'uu danda'utu hin jirre galmaan gahuudhaaf qabsoo tana taattaaffii godhaa jirra irra jirra walgahii milkeessuudhaaf qabsoo tana milkeessuudhaaf waa hunda isaanii waliin taanee bira dhaabbachuudhaaf qophii xumurannee jira nutini akka jaarmayaa abaaboo biyya alaatetti irra jirraa jechuu barbaadeeti jaala kiyyaa sittin dheereessu miidiyaa walabummaa waliin waraana bilisummaa Oromootii waliin kan dhagaatti darbatanii fi kan darbatee waliin qabsoon teenya gaagalmi keenya tokkuma jennee yaannaa itti jirraa qophii bareedduu isaanii wajjiniinis gaggeessinee waraana keenya gargaaruudhaaf qophii xumurannee jirraa inshaallahu rabbi nuunaa eegu guyyaa san rabbi nuun eege warra kabajatu nu haa godhu ammarraa nu takka rabbiin waraana keenyaas bira nu haa dhaabbatu kanumaan jechuu barbaada yaa jaala kiyya hundaa'u. Baay'ee ulfaadhaa jaallan gara xumuraatti dhiyaachaa jirra. Wanta waliigalaa dhaamsa guyyaa goototaatiifis ta'e akka waliigalaatti dhaamsi sin qabda yoo jiraate gama biraatiin guyyaa gaafsanaa uummata Oromoo bal'aadhaaf bakka lafarratti qilleensarratti zuumidhaan jechuudha lafaaf zuumidhaan hundumaanuu akka darbu fi jaarmayaan abaaboo biyya alaa qophii isaa xumuratee akka jiru sinis dhaamu jirtu dhaamsi sin uummata Oromootiif qabdan kabiraa miidiyaa kanarratti deebinee yeroo adda addaatti wal geenye waan qabsoo keenya irraa ni dubbanna. Egaa dubartoonni Oromoo hedduutu ijaaramee jira. Sin immoo mataa dubartootaati. Dura teessuu, ittaantuu dura teessuu akka sanattidha akka isin jirtanitti hin beeka. Rakkoo gara fuula duraa qabanis dargaggoonni Oromoo keessa jirus, dubartoota keessa jirus, uummata keessa jirus waliin uummata keenya walitti dhiyaannee ni goona. Dhaamsi waliigalaa qabdu jaal Ikraam jaal Armee dura Ikraam fudhadhu. Dhaamsi waliigalaa qabdan akka waliigalaatti dhaamsa guyyaa goototaatis ammoo na afeeraa kanas dubbachuun barbaada yoo jettan itti fufi jaal Ikraam. Galatoomii wanni hedduunis nafnee dubbannee jira waan baay'ee dubbannee fakkeenyaaf qabsoon gandatti galuudha dhiisiitii akkuma Oromoon jettetti
qabsaawaa fi aalimni sheeyni fi artistiin gandan qabuu jaan maaliif biyyaa fi gandan qabuu ganda dhaloota dhabuu osoo hin tahin inni kun kabiyya kanaati kabiyya kasaba kanaati ilma abaluuti hin jaamu oromoo bikka bu'eeti artistiinis oromoo bikka bu'eeti jiraatus du'us jiraate lolaanis leenjisaanis oromoo bikka bu'ee bikka san dhufee qabsaawaanis oromummaa fi bikka bu'ee dhufee gandummaa fi gandaa fi biyyan qabu jechuudha maaliif waan saba ifiitiif dhaabbateef jecha ilma abalutti haayamamu malee gosa abaluuti fi ganda abalutti hin jirtu seera qabsoo keessatti maaliif namni qabsoodhaaf bahe tokko ilaalcha baheef sanii fakkaatuu qaba malee biyya itti dhalatee fi biyya itti guddatee biyya jiraate fakkaatuu hin qabu sanumaafuu warroonni muwirii karaa qabsoo tanaa karaa gandatti nu harkaa galchitanii hawaasa naqanyaa milee nurraa cabsitanis waan kanarraa nurraa dhaabbadhaa haqa oromummaatiin irbuu oromummaatiin isin qabne irra deddeebi'eetiin jecha kana dubbadhee nuti tokko nuti ilmaan haadhaa fi abbaa tokkooti nuti afaan keenya tokko aadaan teenya tokko kaayyoon teenya takka dhibdeen teenya takka nurraa dhaabbadhaa tokkichummaa keenyaan tokkummaa walitti deebinee waa'ee sabni keenya barbaadutti haa tarkaanfannu haa wal jabeessinu haa wal deeggarru haa wal gargaarru seenaa warroota dabree sun akka yaadatamtu yoo barbaannu taate bilisummaan teenya yeroo muraasatti akka galma nu geessu yoo barbaannu taate nuti wal dhageenyee walii mari'annee walitti deebinee tokkichaan akkuma kanniisni walii galteedhaan dammeessutti akkuma sanitti aannan sa'a tokko jechuun sa'aan kun mucha afur qabaa mucha afuran keessaa ilmamus qabee tokkumatti ilmamaa tokkichuma taha aannan kun nuti aannan sa'a tokkooti nuti sa'aadha walumatti ilmamnaa gosuma tokko taana walumaan dhugoomnaa miidhamnus fuulduratti deemnus gonfannus bilisummaa teenya ifatti baasnus maqaan keenya tokko abadan addaan muramuu hin taanu saniifuu nuti warroota rabbiin duraan waliin uume waliin gabroomne waliin bilisummaa teenya barbaannaa warreen kun arran booda nuti maqaa keenya tokkichummaadhaan maaddaa teenya takkitti irratti walitti deebinee waliin akka kutannuun barbaada warra booqa bilisummaatis walitti deebinee waliin akka habbuuqannuun barbaada jaallan keenya warroonni qophii tana qopheessuu jirtanis guyyaa gootota sababeeffattanii rabbi walitti isinii haa qabu jabaadhaa arra gabrummaa keessatti guyyaa kana sababeeffannee gaggeessina garuu amma boodaan warra bilisummaa keessatti seenaa isaaniidha warqeedhaan gadhaabee seenaa goototaa kana warra mul'atee guyyaa kanallee agarsiisee adeemsifatu rabbi nu haa taasisu seenaan abadan qabsoon bilisummaa itti fuftii seenaan galma nuuni geessi jabaadhaa jajjabaadhaa warri kanaaf karoorfattanis jabaadhaa deeggarsa keessan irratti warri qophii tana qopheessuu jirtanis rabbi jazaa isinii haa kafalu bikka isin saba keessanii dhaabbattan rabbi isin bira haa dhaabbatu jabaadhaa injifannoon ta'u uummata oromooti qabsoon itti fuftii qabsaawaan kufus qabsoon itti fuftii jaallan keenya yoo arra jabaanne seenaan isaa yaadatti seenaa isaanii gootota keenya mul'isuu dandeenya saniifuu jabaadhaa galatooma warreen addunyaarra jirtan hawaasni kiyya bal'aan kana beekuu fi kan hin beeku hundi nagaa rabbi isinitti haa ta'u bikka jirtanitti warreen biyya baqaa keessa jirtan keessattuu warreen biyya Somaalilaand keessa jirtan rabbi isin bira haa jiraatu rabbi isin haa gargaaru kaayyoo teessan rabbi galmaan isinii haa gahu jabaadhaa jajjabaadhaa namni obse waan obseef ni argata obsa keessan rabbi lafatti hin balleessinii rabbi galmaan isinii haa gahu jajjabaadhaa isiniin jaaladhaa sumaanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jaal arme waan jettu yoo jiraate itti nuu dabale. Galatoome jaala kiyyaa wanni niin dhaabadhu yoo jiraachuu taate saba Oromoo ka addunyaa tanarra jiraniif tokkummaadhaan dhaama tokkummaadhaan nu barbaachisa. Nuti Oromoon bakka hunda keessatti qabaffaca'ee rakkoo fi gidiraa keessa jiru saba Oromooti. Biyya hundarraa yoo ni ilaalte rakkoon saba Oromootirra jirtuu fi saba kaaniif addaani. Wallaahi hedduun gaddaa biyya baqattummaa keessattis ka dhumaa jirus ka gubataa jirus ka waadamaa jiru rasaasaan ka fannifamaa jiru saba Oromoodhaati.
dhugaa dubbachuudhaaf wanni niin ani dhaamu yoo ka jiraatu taate tokkummaa isaanii Oromoon jabeeffachuu qabdi. Oromoon wal taatee tokko taatee if taatee jiraachuudha qabdi. If taatee jiraachuu yoo ni bibiin jiru xiqqeenyi amma dhuguma jirtu saniin biyyarraa illee deemuu hin qabu. Biyya isaanii diinaa miti wanni biyyaa yaasutanii diina dura dhaabbatanii falmachuudha qabanii biyya namaa kadeemas arkitaa biyya namaa namaan taatu biyyi namaa namaan taatu biyyi namaa biyya namaati. Haati namaa haadha namaa ni taate haati keessaafuu alagaadhaa haadha namaan taatu. Saniifuu biitti namaatis akkasuma dargaggeessinii fi shamarran amma ijjuus biyya teenya keessarraa akka hin baane rakkoo bigidiraa isaan harkaa qabdu dura dhaabbatanii rakkoo san ofirraa falmachuu wayya ka biyya ambaa keessa jirus tokkummaa isaanii jabeeffatu. Walitti siitee Oromoon wal taatee hasaastee tokkummaa isii cimsachuudha qabdi. Jirti wanni Oromoo addaan dhahu halkanii fi guyyaa saba tokko tokko jira beektaa nama Oromoo matanaa jedhanii keessatti dhokatanii Oromoo tana keessatti afaan Oromoo kabaree kan gartee afaan nurra dubbatu kan nurra lakkaa'uu beeku Oromoo tana meeqaatamtu jira garuu Oromoo keessatti dhokatee Oromoo tana gandatti miti jilbatti addaan cabsaa jiran jilbatti wanni kuni gadi dhaabbachuudha qabdi Oromoon dubbii tan dhageessu bakka jirtu ani eessaan jirattee ilaaluu qabdi dortu eenyu abuluun kun gandatti addaan cabsanii biyyuma namaa baqattuma tana keessattuu gandatti addaan guuran. Waan kana tokkummaan ifirraa dura dhaabbachuu danda'u qaban. Oromummaan bichaan yoo ni biibi namaa gahuu baatte waan Oromummaa bira kutee tana bakkatti barbaadan hin qabne tana gadi dhaabu Oromoon. Tokkummaa isaanii cimsachuu. Murni yoo rakkoon dhufte rakkoo miidiyaa irratti ori'uus nurraa gadi dhaabu. Yoo ni biibiin kana ju'uu waa meeqa as dabarsine amma amata geenye inni ifni usnee ta'in akkitti dubbannuu fi akkitti dhiifnu nu dhibee. Ni dubbannaafis ka afaan Oromoo himatu ka afaan Oromoo dubbatu ka Oromoodhaan ibyaamu meeqaatamtu akka gurra qeensee jechuma miidiyaa irratti Oromoo qeequ kana dhagahuudhaaf halkanii fi guyyaa wallaahi qarabbiin narra gaadhaa. Waanin biyya ambaa tana eegaan biyya tana dhufe arke biyya baqatummaa rakkoo cinqii gaafaan diina jalatti bobbaa diinaa jala jiraadhee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuu ture san argine akka ammaa kana. Saniifuu waan kana ifirraa itti dammaqinaan Oromoon ifirraa itti dammayite ifirraa quba qabaachuudha. Warri gabbee yeroo amma jirru kana keessatti osoo Oromoon rakkoo jala jirtu osoo gidiraa kana keessa jirtu dhaabbatee qeequmsa wal qeeqan miidiyaa irraan dhufu nurraa gadi dhaabbatudha. Nurraa gadi dhaabbatuudha namni keessaan mari'atti Oromoon mooraa itti mari'attu qabdi. Heera ittiin bultu qabdi gadaa ittiin bultu qabdi. Yoo ni biibi hin beeyne hayyootaa fi manguddoota siqanii irraa baru. Yoo ka beekanii ammoo akkatti osuma beekanii akkatti Oromoo faalleessan taate Oromoof hin taane nurraa gad dhaabbachuu. Dhaamsa kee ta'innaa dhiifamaa jidduudhaan an seenne dubbii keetu waan akkan keessa seenu na taasise. Oromoon waliin mari'achuu qaba balbala cufateetti. Balballi cufatamee Oromoodhaan mari'atamu hin jiru. Oromoon ni tuffatama. Kan balbala cufatanii fi ifatti wajjin mari'atanii alagaa morma nukute. Kan Oromoon sirriitti haa beeku. Faannoo morma Oromoo kuttee basma'aam jettee Oromoo qaltee Minilik kan Oromoo armaa fi harkarraa kute aanolee fi calanqootti warra idda sanaa fageeffachuu deema wajjin hin mari'atamu. Oromoo wajjin balbala cufatanii mari'achuun haraama ta'eera. Warra abbaa fi haadha kee ajjeese sana wajjin mari'atama. Kabiraa ayyoota Oromoo wajjin mari'achuu irraa barachuun ayyuun ni tuffatama. Ayyoonni walitti dhufamee haa mari'atamu. Mariin ayyootaa geggeeffamu jedhee hogganni jaarmiyaa ABO dirreedha gaafa ayyoota biyya alaatti ijaaru moggeeffamee jaarmiyaan sun akka diigamee sadarkaa kanarra ga'u kataasise ijaaramsa ayyootaa diiguu irrattidha. Ayyuun ni tuffatama. Fira wajjiniin mari'achuun hin jiru. Alagaa diina Oromoo ta'e wajjiniin kan mari'atamaa jiru. Isa kana akka sanatti akka hubatamu Oromoonis akkasitti akka hubatu
Garuu qabsoon keenya itti fufinsaan yoomiyyuu eeyyama nama kamiyyuu kan hin gaafanne waraana bilisummaa Oromoo ammas ni gargaarra, borus ni gargaarra, kaleessas gargaarutti turre. Kan galmattiin ga'uu danda'u kaayyoo kan hidhatee deemaa jiru kaayyoo deeggarra malee nuti nama dhuunfaa miti gad deeggarru. Namni nama ani boru yoon karaa irraa maqee of keessa na tufuu danda'a. Kaayyoo irraa warri jiru. Kanaaf isuma sanaa fi hayyootaan mari'achuu fi balbala cufatanii mari'achuu ka jettu xalayaan haga har'aatti aansinuu keessa jirtan qondaalonni 90 waliin mallatteessamee dirreetti galame sun deebiin hin kennamne. Deebiin isaa maalinni gantoota hattoota ka jedhamudha. Isa sana immoo eenyu gantuu fi hattuu kan ta'e immoo mul'ateera ofuma isaayyuu. Eenyu gantuudha kan akeekaaf kaayyoo dhiisee dhaqee mooraa halagaatti mooraa diinaatti galedha. Mooraan diinaa isa mooraa faannoo dhaqee warra gumaa wajjin nuti walabummaa Oromiyaa faarsaatii dhalannee guddanne bilisummaa Oromoof Oromiyaati kan nuti dhaga'u turre. Har'a immoo yoo uummata Itoophiyaa kan dur yeroo Minilik Itoophiyaatti qidamu yeroo Dargi Itoophiyaatti qidamu bara Minilik Itoophiyaa bara Haile Sillaasee Itoophiyaa kan wayyaaneenuu baay'ee jechaan turre sana garaagarummaan Abiyyii fi garee waan kana ooftu xiqqaadha. Guddaayyuu jiru hin jiruyyuu jechuun hin danda'a. Kanaanatu jedhe. Kanaaf dhaamsa kee uummata Oromootiif akkuma jirtutti waan ati jetteefan balballi sun cufamee jira. Balbala san bansiisuu kan dandeenyu yoo jabaanne akkuma warra honnatee kunoo Iraanii Hormuuzii cuftee addunyaa raasaa jirti beeki. Maaliif dhugaa qabdi, haqa qabdi, qeeshii irratti itti dhaqanii duutus namni mana keetti qe'ee kee irratti haqa kee irratti yoo sitti dhufe yoo duutes kan jannataati mitiire. Akkas. Yoo duutes kan jannataati. Haqa keenya irratti dhugaa keenya irratti nutti dhufa yoo dhiifne gara mana keenyatti deebine nutiyyuu kan azaabaa taana yookaan kan jannataan taanu. Namni haqa ofii gatee dhugaa ofii gatee ani har'a fakkeessituun gabbaatee diinaa naan jetteedhaaf yookaan mooraa qabsoo Oromoo irra na dhiibdee na moggeessuudhaaf deemteedhaaf yoon dhiiseef deemiyyuu kan azaaban ta'a. Kaayyoon ilmoomaan xinneenyaan dhalaa dhalchatti dabarse jiruuf jireenya kootiitti darbe har'a nam tokkoof abbaan barbaade naan jedheedhaaf dhiisee deemuu hin danda'u. Kuni kaayyoo. Kaayyoo waan salphoo miti. Bu'aa bahii keessatti darbame jiruuf jireenya keessatti bade umurii dargaggummaatitti dhume har'allee itti jirra. Nurra darbee dhala keenyatti darbee itti jirama. Kanaaf waan akkasiirraa darbuu waan hin dandeenyeef uummanni Oromoo nun fakkeenyuman jedhe malee uummanni Oromoo kan lubbuusaa otoo afuu danda'u beeki amma wanti fuulduratti namatti dhufee fi alaala haasaan gargari yeroo tokko tokko. Wanti fuulduratti namatti dhufe obbaasuu namni barbaadu hedduu jira. Fakkeenyaaf hogganoonni adda bilisummaa Oromoo gara Shinnigaa deemaa turan sun gaafa warri Islaamaa akkana goraa warri Kiristaanaa akkana goraa gaafa jedhamu nuti Islaamummaaf Kiristaanummaa miti. Kan manaa baane Oromummaadhaan yoo nu dhiistan waliin yoo nu jeestan waliini. Jedhanii shiftaadhaan nyaatamanii nuun jedhanii nutti himu. Warra sana nutti himutu dhaqee har'a Itoophiyaa keessaa dibbee impaayeraa rukuta. Lubbuu isaanii aanfachuu danda'a. Warra sana himaa turetu har'a dhaqee warra mana gumaa dhaabbata. Kanaaf nama walii galuun namni namaa walii galu yoo manaa walii galedha. Yoo manni nagaa nama qabaate alaanis nagaa qabaatu. Manuma ofii keessatti ilaala. Gaafa manni keessi nagaa hin qabne haasaan keellee alatti hin mi'aawu. Rakkoo qabda. Kanaaf
Uummanni Oromoo bal'aan fuuldura keenyatti waa hedduutu deemuu jira. Qabsoon finiinee deemuu jira dirree qabsoorra. Ijoolleen dirree qabsoodha lolaa jiran, kufanii kuffisaa jiran, guyyaa guyyaan dhiiga dhangalaasaa oolu. Akka durii baqatee namuu goodarraa badee deemuutti hin jiran. Ijoolleen kun deeggarsa barbaadu. Akka ijoolleen kun hin deeggaramneef, akka waraan dirree jiru kun hin humnoomneef kan humna isaa kana addaan qisaasessu jira. Murni dantaa ofii barbaadu. Murni dantaa isaa guuttachuudhaaf deemu kun immoo qabsoo Oromoo irratti gufuu ta'uudhaaf karaa gurguddaa irra deemuu jira. Kanaaf dubartoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, miseensonni jaarmiyaalee, dargaggoon keessaa fi alaan bakka jiru waan danda'een waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo Oromooti, bilisummaa Oromooti. Kanaaf waan kanaa fi sanarratti waan ati jettee fi yaada kee jidduun seenee armee na of galchii dhaamsa keetti fufi. Galatoomi jaalaa na yaadachiise barra. Numa jirti wanni sanii. Haa ta'u Oromoon aadaaf qaba bar nagaya dhaamuu kana. Akkuma taatettu anaa dura isaan santuitu rakkoo isaan itti jiran arkee jira. Ni arkanii. Duubas hedduu waan na laaleessu takkarraa. Hedduu waan na laaleessu takkarraa. Namni ogguuni fi atini namni if dura keessa hogguu deemee diinattiin si galee si dura fiigee fira fakkaatee si dura fiigee diinattiin si seene. Du'a hamtuu si jeese beeke. Du'a hamtuu kufaatii badduu silaa kan qabne Oromoo kufisanii jiran jechuudha. Garuu hin taane Oromoo asabtee akkuma ati hattee dhugaadha. Osoo gattaa'anii waraqaa san namni tokko wanni beekamu namni nagayaan namni waa jaaru waa takkaahu waa tolchuu xarayaatti dheeyxe san jaallanumarraatti dheeyxee gattaa'ee dubbisee haa ta'u furmaata laachuun dirqama. Ijoolleen ammaatu bariyooni fi waatti galchan gatteessee dubbattee waan san deebisaanuma kanniti. Garuu immoo akka namichi je'ee baga gufaatiin sanuu dhufteetuuhu agarreetuuhu bakka itti deemu jirruus ibirraa agarre. Maaliif silaa arkuu hin dandeenye jechuudha. Waa meeqa baafne agartanii jirtanii qabeenya meeqa baafne bakka toosanitti. San asafee arraan tana isuma dhugaa dirree dhugaa karaa dhugaa saniin galaa waraanaa tahee karaa dirreedhaatitti nu deebi'uun keenya hedduu na boonsa. Maaliif bakka malee silaatu ni dhufuu baattee akkasumatti diinagdeenii fi wanni gartee silaa galaa waraanaa tan gartee uummanni keenya sabni isaanii waliin sassaabuuf achumatti deemti beekuu hin dandeenyu jechuudha. Silaa hojii isaanii ituma keessaan gaggeeffatanii waraquma sanuu waan waraqaan san jettullee fixanii deebisaa silaa gadi kannanii nuti beeki jaala janneeti jaala wanni jaantun beeki bakkatti sharafan hin qabdu. Haayoo tana fudhannee deemuu jirra. Duuba akkasumattuu akka haa ta'u qabsoodha. Haayoodha qabna nutini namni akkasumatti nama kufisa jechuu barbaadeeti. Namatti ifamuun hin taatu. Namni wanni beekuu qabu wanni addaan tolchee bareechee beekuu qabu haayoodhaa fi nama sirna waan sanii addaan beekuudha. Nama barbaachifti. Haayoon adda bilisummaa Oromoodha. Takkittiin tanuma gartee irratti jajjabaanne galmaan keenya jedhanii ittisaa jiran kana tanuma jaallan irra wareegamanii xurree nu tattaraaranii irraa deeman sani tokkummaadhaan gartee addaan hin baanu jedhanii nu sanuma qabna irrallee. Garuu kaayoo tana jecha kana afaaniin qabatanii nama burjaajeessu osoo hin taane eega kaayoo tana keessaa baatee gadhiifte isuma dhugaasan kaayoo itti jirtu san mul'ifachuudhas barbaachisa. Maaliif sabaan burjaajeessuun hin taatu. Saba gartee rakkoo fi gidiraa fi gabrummaa jala jiru kanaan burjaajeessu osoo hin taane eega takka Itoophiyaatti hidhamii galan Itoophiyaatti hidhamuma saniif yaamuudha. Kama abaaboon karaadha qabdi. Karaa tokkummaa hin daddaa'inne. Kan didanii irratti wareegamanii jira. Kana namni duraa dhabuu danda'u numa hin jirre. Saniifuu tokkummaa tana xurree jaallan karee gartee nuuta taraaran san qabatee sabni isaa
eenyutu irra jira jedhee waraana bilisummaa Oromoodhaa waan isaan irra jiran san waraana bilisummaa Oromoo karaa isaan irra jiran irra gargaaruun dirqama nurraa eegamu. Nam tokkee osoo hin taane waraana loltuun bilisummaa Oromoodhaa finiintuun itti jirti qabsoosiidha. Akkuma agarte kanatti kutaa 11 keessaa gogombisaa jirti. Isaan illee kufaa jiranii kufisaa jiran. Kanurraa wareegames jenne taanaa kananii haqa isaatirra wareegame namni haqa isaatiif dhaabbatee hin falmamne namummaa hin guutu akka shari'aa islaaminaa hin guutu. Saniifiin ja'a akka qeeroo fi qarreen biyyarraa hin baane dhaabbattee haqa siidhaatiif falmattu. Haqa kan kee dhiiftee eessa deemta? Waan kee biyyaa dhiiftee eessa deemta? Biyya tantee dura dhaabbatteetu hin falmanne akka Filisxiin kanatti biyya namaa keessaa maaliin harka dheettee deemta? Nama jechuun gootummaa jechuun dhiirummaadhaan du'uun akka ijoollee Filisxiin sani. Gootummaadhaan qofa dhiibanii ijoollee Filisxiin malee agarte ijoollee ibiddaa kan qabu fakkatti itti fiigdu laa. Yaa Rabbi ibidda san keessa na buusi jedhee nama fiigu. Maaliif waan taatan beekan jechuudha qara'anii dubbisanii baran akkaaniif yoo biyyatan osoo biyyaa falmatanii du'uun milkii isiin qabdu akhiratti illee dhabeekan jechuudha. Saniifuu sabni keenya Oromoo kunis waan tana gadi fageenyaan dargaggoon qeerroon fi qarreen laaluu qaban. Fiiganii biyya namaa keessa ebeda wanni fidannu man jira. Gabrummaa san daraniituma malee biyya namaa keessatti gabrummaa san daranii yoo taate malee biyya namaa keessa bilisummaan hin jirtu. Garuu biyya namaa ta'ee san nama sanii fi lafa isaa yoo lillaalte bilisummaa mi'aa isiidhaa biyya namaa sanirraa ni agartaa jechuun bilisummaa waan taate. Garuu immoo mi'aa sanatti harkachuu hin dandeessu. Teetii miti gaa. Fooxaa tantee qabadhu sii bahi jambootaa tantee qabattee baata buru biitti tantee gabrittu basanii deemtee gabritti san bilisoomfachuudhaa sirraa eegamu. Ka biyya namaa har'a akkaa fi kamaleen dhufees wanni irraa eegamu biyya isaa san gabrummaa jalaa baasuuf tattaafata godhu. Gabrummaa jalaa baasuu jechuun osoo alagaa hunda facaasanii biyya keessa wanti fakkaattu wanni gari facaasanii Oromummaan bichaan akka biyya san jiraattutti fakkaatti. No. Wanni barbaannu biyya teenya nuti bilisummaadhaan barqa biraatu bilisummaan jiraachuu jira keessatti. Bilisummaa saniin jiraachuudha. Waan kan kee ati qabaadhu eegaa ati qabaattee booda namaa qoodire. Egaa mana kan kee kana amma mana kan keetiin dhufate fakkeenyaaf mana kan kee kana yoon dhufe amma mana kan keessittiin dhufe ani keessummaa teeti heera keetiin hin buluu qabaa qooda keetiin hin buluu qaba. Yoon dalagadhe immoo heera ati qabduun bulee bilisummaadhaan si hojii jiraadhaa jechuudha. Oromoon bakka takkitti tana xiqqaa fi guddaa wanni beekuu qabu. Maaliif ati waan kan keetirraa daleeydee bilcheessitee wooma qabdu tanarraa hulaa dura teessee maaf harka nama dura qabattee eeggatta. Kan keeti Oromoon akkasii jirti baramma waan isiidhaati daleeydee bilcheessitee isiin hulaa dura irraa gabbaatee karra duratti hulaa duratti illee qoodaniif karra duratti qoodaniif jechuudha waan ittiin bultu. Maaltu tanaan dhufe akkamitti ilaa yoom maaliif teknooloojiin guddattee jirti xiqqaa fi guddaa waa harkaa maanta. Waan san taateef tokkummaa isiidhaa Oromoon jabeeffattee waan ofii beekuunis dirqama. Waan isaanii beekuu qaban waan ifiidhaa. Wanni kun waan kiyya. Keenyaanii fi kiyyaan takkaa miti beeke. Kiyya. Biyyee tantee tan akka haxaawwattee irra yoo ciiste barteeti bar. Teeti bar. Gingilfattee nyaata bar yoo waan nyaattu dhabde irratti amata korra rakkatte amata kaan irraa baataa jechuudha. Bilisummaan akkasi waan kan kee qabdu san ati qabaattee ati ajajjee ati bulchuudha. Akkasumatti oguu biyya qabaattee faamilii illee namallee qabaachuu dandeessa. Lafa biyya hin qabne keessa namallee qabaachuu hin dandeessu. Maaliif namaa si tuffata biyya feete keessa dhaqime arrabee goota feete ta'iti qoma dhiibii biyya biraa keessa dhaqi ati gabricha san irree achitti magarta. Achitti magarta bakka namni gabroonfachaa jiru san. Saniifuu biyya tana bilisoomsuudhaaf xiqqaa fi guddaan wal gaafachuu qaban. Bilisummaan tun maalii isiinsa? Bilisummaan tuni maalii? Bilisummaan namaa wanni osoo godhuun taane waan kan kee qabaachuudha. Waan keetirra bilisa ta'u. Waan kan keetii ati bilisa taatee bilisaan namaa kennuudha waan kan kee. Garuu namni dhufe ati irraachisi darbee fudhatee irraa siin qoodin. Ati qoodisii qaba waan kan keeti qabaadhu waan kan kee. Gaafa tana qabaattee namaaf waa godhuu dandeessa. Ni jiraata namni biraa.
ati immoo ni qabda baqattoo sanii heera Oromoon tumtee Oromoon qabduun buleeti jiraachuu danda'a namni. Garuu heera biyya biraa ittiin bultu fidanii achi keessatti namni biraa sabni bicuun sablummaa kun bu'auma ittiin bulu saniin ati bultee ati gizee hunda ergamtu ati gizee hunda kadhattu maaliif taata qabeenya addunyaan barbaaddu addunyaan guutuun sossootuun kun wallahi lafa Oromiyaa san keessaa madda jechuun ni danda'ama. Garuu Oromoon harkaan qabdu uummata biraati harkaa qaba. Uummanni biraa ni ajaa'iba Oromoodha way maaltu isin baase biyya isin waan kana qabdan nuti ciyuu dhufneeti nuti biyya teenyarraa deemneeti Addis Ababa Finfinnee dheeyinee cirraa hammaallanneeti bar namaa ergamnee waan kana horree isin jaa. Garuu har'a Oromoon lafa san keessatti hammaalummaa sanuutti hin dhiisan. Angaaf takka baqattumuma san keessa osoo hin jiruuti haasawa keessa dubbiin tagaratti dhufte. Bahee dhaqee biyya wayii akkumaan itti dhaqattuu dhaqee. Dhaqee ni ilaalee magaalaa wayii dhaqeetiin baatii takkacha keessa taa'e jaallan tokko waliin ni ilaalee gandarra oguuni fi jarri deemus numaan arkee akkuma fakkaannetti ol seenanii ganda hiyyeeyyii tokko kanummaan gandaa fiigaa dhufeetumahi gibira as kannii jedheen haati san hiyyeeytiidha wallahi niin booya waan san yoo yaadadhe hiyyeeytiidha ilmaan 5 qabdi abbaan manaani du'e amannin tollee fi kunootiidha jettee luuquma tokkichaa kanaan irraa ooyiruuti jarraa harkadhee jetteeni xaa'oo kafalu kun je'een dhaabbate afaan Oromootiin dubbataa beeku je'een dhaabbate duuba akkamiin godha waa takka waaraana nafane gusi je'een 25 irraa safarii je'een sii wanni harkatte kiiluma 50 harkattee uumaa 25 xaa'oodhaaf irraa safarii biraa si deebinaa jedhaniin. Wallahi yaaboo waa kana malee hin qabu arraa amata kana ijoollee waa akkaan godhuun beeku gaayii tole gaaya numaan safaraa itti ol dhaabbatte hogguu garaan na gubatee irra waan san namicha sanitti utaaleef hin beeku akka qabeetiin jeen gurba qawwee tana mootummaan ijoollumaa fi beera kana keessaan deemibsitti kannite moo moodiinaan eegibsitti kannite hin jeen maaluma taate afaan Oromoo dubbattu yoon silaalu dirqamaa jee mootummaa olii nutti kanne gaafsan mallasii jira beekta. Waanin je'een yaa gurbitti mallas ammas yoo jira mallas mana kan ni beeka mallas tolu mana kan ni beeka ganda kana ayyoo miskiintitti hiyyeeyti kan ni beeka hin jeen ati eeysaan jeen ganduma kanaa je ati ganda kana dhuftee akkami ganda kanatti ganda sala haqa atirraa sirraa qabu kana irraa naquuf akkamitti yaaltee hin jeenan qakan wallahi irraa nayxu jee guunan dhaabbadhee harkatti qabu eeysaa dhufte isiin tun jedhanii natti as oriyan. Isa dhufte isiin tun jedhanii yoo as horiyanu dhiira jeenata kaa jira biyya sanii bakkattoo sanii abbaan gaddaatilleen jeenootuma sanirraa tokko dhaabbadha akkasitti je'eeni talti dumaashii ta'e sanii boo ogguu ji'uun isaa dhuftee ajaja kaanu kan nu dandeessiree maali isiin je'e beeyte dumaashii ta'e sanii biyya bilisoomte kan isaa dhuftee hin beeytu isiini gaa isiin hiyyeeytuma tanaaf rifatte silaa isiidha isin ammoo sila irra dabartanii gaabareedduma garuu isin dirqama keessan oofadha usin tal naan jaan yaa bakka tan usun danda'u na kaasaa bakkattoo tanarraa takkaa namicha kana gabbaasaa bakka tanarraa takkaa bakka tanarraa ana na oofaan jee wooma lamaan kana dubbiin akkasitti osumaan ani dhaabbadhu irrattis walit deddeeffatanii ammaaf as deebinaa buuqa kana keessa nullee nutti hin tolu as deebina jedhanii kutan guutanirra hadiyyoota. Mootummaan takka yooni fi hogguu dhaabbattu dura mootummaa wanni itti mootummaa taatu miskiina kufe dura lafaa kaafti. Yoo miskiina kufe bira dhaabbate yoo isin walii rifattan yooni fi Oromoon ifi walii rifattee rakkoo irraa wal qabdee rakkoo keessa jirtu keessatti harka wal qabde yoo qaqawwee harkaa qabu miskiina isaanii ilaalee miskiinummaa isaanii beekee waan irra rabbiin tokkichi irratti haqa godhe gargaaree bira dabre. Huma mootummaan sanillee jiraachuu danda'a. Haqa miskiinaa kana biyyarraa kaan gubee kaan saamee kaan cabsee kaan ajjeesuun mootummaallee mootummaan gootu beeka. Duubassee Oromoo wanni isii barbaachisa humna qabdu dura dhaabbachuudha. Yogguu wanni akkasiisan si mudatte ol dhaabbadhu shahidi. Shahidaa jee rabbii jee bartan ani hin jenne. Tana rabbii jee shahidi ol dhaabbadhu.
waaniin arke haadhaa fi abbaa achitti kaayanii ilma isaanii durarra shanan. Maaltu naan bise? Dhagaa tokko darbadhee mormarra buusee haa wareegamu ani. Oromoon bakkattoota akkittii tanatti murtee ibikkannitee biyya isiidhaa rakkoon feete yoo dhufte irraan baanu jettee irra didu qabdi. Ni gayaa nurraa dhaabbachuu qabdi biyya irraa yaa'uun. Biyya irraa yaatee Oromoon biyya Arabaa keessa gidiraa arkuun biyya Somaaliyaa keessa gidiraa arkuun nurraa gata haa dhaabbattu Oromoon biyya siidhaa irratti ol deebite Oromoon biyya siidhaatiif haa falmattu tokkummaa isiidhaa haa jabeeffattu diinaa biifiraas addaanaa birraa beektu qaceellotti jabanattee afaan Oromoo dubbachuu muush afaan Oromoo bichaa haa dubbatu laaluu osoo hin ta'in. Afaan Oromoo shayxaaniin ol dhaabbatee ni dubbataarra. Lafa Oromiyaa san barbaadaaf. Saniifuu tokkummaa isii jabeeffattee Oromoon ani bakkaan irraa jeedu bakkaan ani irraa dhaladhe namaan ani tahe na gaafatanii na baruu qaban. Ibirraa baruu qaban. So saniifuu mootummaan arra biyya harkaa qabu ka biyya bulchu kunilleen dhiisi inumaatu murna takkarra isumaatu wayyaadhaa wuyi. Mee yoo rabbii keenya biraan taate dura dursoo ni jiraata mee anumaa jiraatu umrii isaatillee haa jiraatu. Umrii isaatillee haa jiraatu mootummaan jiraatu kunis. Ani yaadni kiyya wanniin adda barbadhu miskiina Oromoodhaa kan kufee karaarra cabee ciisu kanaa ol qabu. Mootummaa eega jedhan mootummaan humna qabaa beeki irree qaba dandeettii qaba. Dandeettii qabuu fi irree qabu sanii fi qabeenya qabu saniin dura wanni kaasuu qaba miskiina qabanii harka lafarraa kaasanii. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti wanni deemaa jiru yooni fi waa qabaattee mootummaan nama waa qabu gargaarti malee miskiina hin gargaartu. Maaliif hundhutaa? Gargaaramuudhaan wanni beekamu miskiina humaan qabne. Maal siin jedhan mana meeqa qabdaa ni gargaaramtaa? Dubbii boodattiin si deebisa. Gaafsan ijoollee takkaan arge ijoollee jajjabduu takka ijoolleen san ijoollee asabooti. Magaalaa san keessa waliin turre baadii takkittii sanii barattoota digirii fixanii jiran yuunivarsiitii irraa ba'anii jiran. Qaansiraa ijoollee Oromoo tan qaraatiillee fixee jirtu tana qaansiraallee kan dhoorkatan qaansiraallee. Qaansiraa lafa Itoophiyaa jedhamtu san keessa ka dalagatu saba biraati. Amaara takka, Guraagee takka, maaliin siin jedha Somaalee takka uummata bakka biraatii dhufe. Santiitu qaansiraa san dalagata. Warri silaa qaansiraa sanitti haqa qabu. Kan silaa lafa san irratti bar lafuma isaaniiti beeke. Lafuma isaanii tana irraa fuudhanii manneen irra ijaaru jiran kana qaansiraa isaaniin kennine saba bakka biraatii dhufe qaansiraa kannan. Isaan kun ammoo lafaas dhabaniiti bakkuma san irratti illee daleeyduu ta'uullee dhaban jechuudha. Hagas takka geessi rakkoon Oromoo irra jirtu. Ilaa yoomii kuni taha Oromoo irratti. Oromoon eega lafa qabaatte waan lafa san irra jirus qabaachuu qabdi. Lafti tasiidhaatii miti waan lafa san irra jirus qabaachuu qabdi. Dalagaadhaas yooni biibi dalagaan Oromoo hanqattee kan biraa dhufee dalagata. Haa dalagatanii dalagaa dhuunfaa mataa isaanii rakkoon qabu namu addeella jiruun dalagata. Garuu dalaguma san irratti illee Oromoon bilisa taatee dalagachuu qabdire. Dalagaa kabiraatuu dalagu san hammaalummaa kabiraatuu dalagatu san maaliif dhabdi Oromoon lafa isiidhaa tanarratti. Lafa isiidhaa kan irraa fuudhatanii irrattuu mana ijaarrachuu jiran kanarraa hammaalummaa maaltu isii qute. Maaliif dhorkatama kun? So mootummaan biyya san irra jiruus wanni yooni biibi biitisaa akka iftu akka addunyaan agartu akka addunyaan bareedina isiidhaa agartu yoo godhuu barbaadu taate duraan dursee miskiina haa ta'u har'aa illee fudhatu lafa sanii uumaa lafa sanirraa dhalatte Oromoo tan taate fuudhee qansiraa sanillee taatu wahuma takka harka kaa'ee hojiidhatti guuree bakka qubattutti godhee alaa ilmaan ol galchee barsiisee ilmaanuma santu booda biyyaa taha isa sanillee maqaatti godhaa jechuudha. Mee asirratti otuma jennu waa baay'ee keessa seenne. Waa hedduudha nuu kaaste. Mootummaan amma jiru kuni maqaatu mootummaa malee mootummaa miti. Gaafa dhufu Minilik Faarsaa dhufe. Gaafa Hayilamaariyaam Dassaalany wajjiniin sagantaan keenya gara dhumaati garuu yaadotatu kakkaanan irratti deemuu jirra. Gaafa dhufu Minilik Faarsaa dhufe. Miniliki ayaadhaan kaaseeti
kaasee dubbachiise. Kaayyoo Minilik qabatee deema. Minilik immoo Oromoodhaaf jireenya hin taane du'a ta'e malee. Minilik Oromoo morma kute, harka kute, arma kute. Haanolee fi calanqoon ragaadha. Isa kaan ni jilbeeffachiise lafa isaarraa fudhate. Sirna irratti ijaare maqaatti moggaase. Oromoo immoo qeesaarraa moggeesse. Tuulama qeedhaa hari'ee har'a Finfinnee dhuftee achirratti dhaabbattu kun kaampii waraanaa achitti ijaarratanii Oromoota naannoo sana jiran immoo kaan fixanii lubbuudhaan kaan immoo Arsii Baaletti godaansisan. Kanaaf mootummaan amma jiru agarsiiftuunsaa kan agarsiisu namicha Oromoo fixaa ture sana faarsaa dhufe. Faannoon amma Jijjigaatti faannoon wanti daangessu hin jiru jechuutti ture hin bar Abiyyi Ahmad. Faannoo kan hidhachiise Shimallis Abdiisaatiin bar naannoo Horroo Guduruutti jalqaba. Birrii miliyoona 100 mootummaa naannoo Amaaraatiif kennee jalqaba kan hidhachiise. Faannoo har'a warri kaanis walii galee wajjiniin Oromoo fixaa jiru kan. Mootummaan deemaa jirtus mootummaa shiraa, mootummaa dadhabaa, mootummaa akeekaaf kaayyoonsaa kan warra diinaa ta'e. Kanaaf mootummaan sabaaf yaadu hin jiru. Mootummaa naannoo Finfinnee keessatti duwwaadha meeshaa dhaabee jira malee goleen Oromiyaa fi biyya sana keessa jiru waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota warra nafxanyaatu qabatee jira lafa. Kanaaf egaa uummanni Oromoo kana ofirraa kaasuudhaaf kanarratti deebinee marii bal'aa ni geggeessina. Marii bal'aa dhimma kanarratti deebinee ni geggeessina. Akka dubartoota Oromootti ilaalchi jiru maal fakkaata isa jedhu egaa ammatti guyyaa goototaa dabalatee jabina qabsoo Oromoo godina Awurooppaa dubartoonni Oromoo ijaaramuu keessanii fi fuuldura keenyatti immoo eebila 15 wal qabatee guyyaa goototaa gaafa 15 akkasumas gaafa 17 fi gaafa 20 kanarratti namni waan danda'e waraana bilisummaa Oromoo biraa akka dhaabbatu kan jedhudha. Dhaamsi keenya waliigalaa guyyaa har'aatiif egaa torban biraa yookaan sagantaa biraatiin dhimma dubartoota irratti sinillee akka walitti deebinu abdiin qaba. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii an jedhu dhaamsa gosa dhumaa sinii dhaamuun barbaada. Egaa yeroo biraa walitti deebinaa jechuun barbaada. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kun qophii gaaddisaayyuu irratti Jaal Harmee Oromoo fi Jaal Ikraam Abdallaa waliin turtii gaarii goone. Turtii keenya kana dhaggeeffadhaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf kaa'aa. YouTube miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkasumas Facebook miidiyaa walabummaa Oromiyaa hordofaa isiniin jedhaa. Ulfaadhaa.